naa deebisuu isaa booda ibsatti kenna. Keessa loogreeshinii gaafatamuus hin barbaadu gaafatamuus hin barbaadu. Namni siyaasa irraa bilisa ta'ee jiraachuu ni danda'a. Dhalli namaa siyaasa irraa bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Because man is a political animals. Dhalli namaa bineensa siyaasaati. Kan immoo ana duwwaa osoo hin taane hayyoota gurguddoon filoosofaroonni gurguddoo waan kaasanidha. Siyaasa jechuun bara wanta addaati miti. Dhalli namaa jijjiirama jireenyaa isaa keessatti yookiin riivuleeshinii jireenyaa irra qaqqabe kanarra qaqqabuuf tolfatedha. Sigalami marii raajii biyya lafaati irratti yeroo ta'e wajji ta'e miti. Siyaasa jechuun jechuudha. Akkatti dhalli namaa dhukkubii dhaabbatee bulchiinsa gandaa dhaabbatee wajjin jiraatu siyaasa beektaa. Siyaasa jechuun ol guddiftee paartii siyaasaa hundeessitee ideoloojii mormitee maal gootee sadarkaa kanatti iyyuu guddiftee osoo hin ilaalin jalqabbii siyaasaa gandoota keessa gooxiiwwan keessa hin jiru jechaadha siyaasni. Kanaaf maanis political animals innis hin jedheef kanaaf jechaadha. Maaltu dha beektaa? Yeroo adamuuf funaansaa yookiin hunting and gathering year keessa jechaadha. Kooti kiyyaan hin jiru. Communal property ture beektaa. Qabeenyi lafa kanarra jiru qabeenya waloo ture. Garuu akkuma ati beektu resoursiin scarcity qaba. Scarcity resourcii kana jechaadha. Furuuf dhalli namaa waa qabachuu eegalee jechaadha. Waa qabachuu eegalee akkasumas wal tiksuuf of tiksuuf wal ijaaruu eegalee gosaan ta'uu danda'a. Sabaan ta'uu danda'a, biyyaan ta'uu danda'a, wal tiksuuf wal ijaaruu jalqabee jechaadha. Wal ijaarsa san keessa immoo caasaa ittiin wal bulchu, caasaa ittiin ajaja walii kennu, caasaa ittiin ajaja walirraa fudhatu diriirfatee jechaadha. Caasaa san keessa immoo maaltu dhufee? Saayinsii siyaasatu dhufee jechaadha. Saayinsii siyaasatu dhufee jechaadha. Kanaafuu dhalli namaa sochii garaagaraa kan waloos kan dhuunfas waan qabuuf siyaasa irraa bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Siyaasa irraa namni bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u jettee yaada kanarratti anis waan jedheen darbaa. Akkanatti fakkaatutti waan jedheen darbaa. Namni siyaasa irraa bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Sababni isaas siyaasa gaafa jennu sammuun namootaa yeroo baay'ee fiigee dhaqee waa'ee filuuf filatamuu, waa'ee mootummaa, waa'ee paartii bira dhaqa. Anaaf garuu siyaasa sana duwwaa miti. Inni siyaasa keessaa qaama tokko. Akkuma jettee siyaasni bal'aadha. Anaaf siyaasni maalidha beektaa? Anaaf siyaasa jechuun lafa dorgommii jiru siyaasni jira. Barataa gidduu, haadha manaa fi abbaa manaa gidduu, obboleewwan lamaan gidduu siyaasni jira. Kana siyaasa jechuun siyaasa jechuun iddoo dorgommiin jiru hunda siyaasni jira jechuudha. Kana jechuun akkuma jettee siyaasni caasaa garaagaraa qabaata. Wanta namatti walii gala. Yeroo baay'ee dhalli namaa jechaadha. Keessattuu Afrikaanonni akka Itoophiyaattis jechaadha. Akka qaama Afrikaatti maaltu jira beektaa? Bulchiinsa qabeetu jira. Maal jettee faranjiin yoo afaaniin dubbannee wal amansiisuu dadhabne afaan qabeetiin dubbachuu eegalla beektaa. When our mouths shut down for dialogue, can begin to speak itti beektaa. Afaan qabeetiin dubbachuu eegalla jechaadha. Waraana keessatti immoo istookholdarii sadiitu jira. Tokko mootummaadha. Tokko lammiilee koomaniidha. Sadaffaan immoo abbootii qabeenyaati. Warri kun sadiinuu waraana keessatti waan itti hirmaatan qabu. Abbootiin qabeenyaa loojistikii kennuudhaan hirmaatu. Loojistikii waan waraanni nyaatu ta'uu danda'a, waan waraanni dhugu ta'uu danda'a isa kennuudhaan hirmaatu. Mootummaan immoo qawwee, taankii waan waraanaa kana waan waraanni ittiin gaggeeffamu kana kenna. Hiyyeeyyiin immoo hawaasni hin baranne yookiin warri siyaasa irraa bilisa goonee yaaduu barbaadu. Warri baadiyyaa fagoo keessa jiru dhala isaanii kennu beeki. Loltuu ta'e akka tajaajiluuf jechaadha. Kanaaf waraanni immoo hin gaggeeffama. Hin calqabamaa jechaadha. Pirikilaamaaksii jira, kilaamaaksii jira, poost kilaamaaksii jira jechaadha. Addunyaa kanarratti waraanni eegalamne hin jiru, waraanni hin xumuramnes hin jiru. Waraanni addunyaa tokkoffaa eegalameera, xumurameeras. Waraana sodaachisaa ture beeki. Kan lamaffaas akkasuma jechaadha. Kanaafuu waraanni kamuu ni eegalama hin xumurama. Akka biyya keenyattis akkasuma jechaadha. Kanaaf waraana kana keessatti isteekholdaroonni sadiin kun jechaadha. Waraanni kun gaafa xumuramu poostii qabatin jedha waraanni hin xumuramu waraanni kamuu. Waraanni kun gaafa xumuramu mootummaan meeshaa waraanaa kenne irraa haftee meeshaa waraanaa kenne sassaabbata. Waraanni immoo jechaadha. Taankiin osoo hin gubatin hafee yoo jiraate sassaabbata. Kilaashiin waraana lubbuudhaan jiru harkatti hafee yoo jiraate isa sassaabbata. Abbaan qabeenyas birrii kenne yookiin loojistikii kenne sana dachaadhaan oomisha.
Garuu waraana booddee hiyyeeyyiin yookiin haadholiin, abbooliin hiyyeessa ta'an warri dhala isaanii loltuu godhanii gumaachan reeffa ilma isaanii kanaafuu yeroo hundaa jechaadha bu'aa siyaasaa bu'aa waraanaa namoota hiyyeeyyii ta'aniifidha jechaadha kan inni hafu. Si galee isaaniidha jechaadha kan inni miidhu. Kan inni miidhu isaaniidha jechaadha. Maal jechuun barbaade kana jechuun osoo hin barbaadin haatiif abbaa waa'ee siyaasaa hin beekne sababa ilmi isaanii waraana ta'eef gongommii siyaasaa qabaachuu danda'u jechuudha. Mormii siyaasaa qabaachuu danda'u. Faayidaan waraanaa gahaa yeroo hundi jechaadha namoota kan caalaa hiyyeeyyii miidhaa jechaadha. Siyaasa jechuun waa'ee paartii tokko haasa'anii waa'ee paartii biraa mormuu otoo hin taane siyaasni dirqama waan nuti itti waliigalee jiraannudha. Sababni isaas iddoo jireen jiru siyaasni jira waan ta'eef ilaalcha siyaasaaf qabnu haa jijjiiru. Amma qalama kanaa kana bitadhee itti nan barreessee bitadhee garuu qalama kanaan nama waraanuu nan danda'a. Wanta addunyaa kanarraa nama fayyadu immoo baay'ee isaa nama miidha. Kanaaf amma siyaasaan nu miidhaa yeroo ta'an akkaataa itti fayyadama siyaasa fi ilaalchi nu siyaasaaf qabnutu baay'ee nu miidhaa jechuudha. Kanaaf amma yeroo darbee yeroo iskuulii baradhu yeroo kutaa ganaarra baradhu politiksiis dartii geem naan jedhaati kanan baradhee garuu anaaf isa miti. Ana jechuun siyaasa jechuun wanta baay'ee barbaachisaa ta'e biyya tokko keessatti wanta baay'ee barbaachisaa ta'e diinagdee biyya tokkotti taansa siyaasni wanta baay'ee barbaachisaa ta'e jedhee namanaa. Kanaaf siyaasa bal'ifnee ayyaannu dhaloonni qubee siyaasa jennaan waa'een paartii tokkoo akka sammuu keessatti hin dhufne siyaasni waan bal'aa of keessatti qabata. Egaa obboleessi keenya waan baay'ee nu kaasaa jira. Bariini guddaa galata.